Koshoroo takkarraa birrishaa argata. Birishan Koshoroo tokkorraa kaartoonii tokkorraa meeqa argata? 300 argata. 300. Qarshii 1,500 nan eegale jalqaba. Kabunaaf naa ergan san isii walitti qabeeta isii san 1,500 kanaan eegalee jechuudha. Warratti bilbileet of danda'eeraan jedheen jechuudha. Taani kallattii isaa itti hubatan dur meedisinii waggaa 4 boodanii kafalaa san gurraa qabu. Meeqa isin kafalan isinii kafalan maanu dhoffatta hono himte maan rakkoo qabaa. Arran nama jabaa tokko wajjiniin wal isin barsiisuuf deema. Namni kun barataa qaxalee barataa yuunivarsiitii waggaa arfaffaa isayyuu barataa medisinii ta'ee doormii isaatti suuqii nama banatee amma sadarkaa baay'ee nama ajaa'ibsiisurra nama ga'ee jiru tokkoon isiniif qabadhee dhufee seenaa isaarraa waan hedduu barannaa jechuudha. Baay'ee waan nama dhibu akkamittiin akka wanna kana eegalee amma immoo ji'atti maallaqa hangam wanna kanarraa argachaa jira. Maatii isaa irraa of danda'eera. Asii ba'ee karoora akkamii qaba? Akkuma dur jedhamu barumsi medisinii baay'ee bizii nama godhaa jedhama. Akkamittis yeroo argatee barataan kun suuqii doormii isaa kenname lookerii isaa keessatti akkamiin banachuu akka danda'e waan hedduu irraa qoradhee isiniif qabadhee dhufeen jira.